imala karaa dheeraa deemtan dhukkubbiin sochii qaamaa isin rakkisee beekaa? Maaltu kaasa jettanii yaaddanii beektu? Furmaanni isaa hoo akkam jirtu hordoftoonni Yeroo Fayyaa? Nagaa keenya isin daganne kun Yeroo Fayyaa keessanii. Viidiyoo keenya irraatiin dhukkubni sochii qaamaa maal akka ta'e, mallattoo isaa, sababoota ka'umsa isaa fi eenyu akka dhukkuba kanaaf caalatti saaxilamu akkasumas mallattoo nurratti mul'atu to'achuu fi karaalee dhukkubni sochii qaamaa hin uumamiin dura ittisuu dandeenyu walumaan ilaalla. Obsaan nu caqasa. Like, share fi subscribe gochuunis maatii keenya ta'a. Dhukkubni sochii qaamaa yookiin immoo motion sickness haala barameen sammuun waa'ee sochii ijaa, gurraa, maashaalee fi lafee irraa mallattoo wal faallessu kan argatu yoo ta'u, kunis mallattoolee akka garaa kaasaa, garaa nama hammeessuu, lafaa nama marsiisuu fi dabqa qorraa kan fidudha. Innis deebii fiiziyooloojii idileef kaka'umsa malee mataa isaatiin dhukkuba miti. Sababootni dhukkuba sochii qaamaa maali? Sababni inni calqabaa dhukkuba sochii miira waliin simne yookiin immoo sensory conflict theory jedhamuunis beekama. Kana jechuun sammuu sirna miira qaama madaallii fi kallattii iddoo ijaa, sirna ijaa gurra keessa yookiin immoo vestibular system fi dhuma narvii maashaalee fi lafee keessa irraa odeeffannoo wal faallessu argata. Dhukkubni sochii qaamaa sababa balallii tapha, yaabbannoo paarkii bashannanaa fi muuxannoowwan virtual reality birootiinis uumamuu danda'a. Konkolaattonni ofumaan ofumaan hojjetan yeroo tokko dhukkuba sochii qaamaa yookiin immoo motion sicknessiif kan nama saaxilan yoo ta'u, namoonni ofii isaanii oofuu caala hojiiwwan biroo dubbisuu yookiin immoo hojjechuu irratti hirmaachuu isaaniiti. Qorannoon akka agarsiisutti uumamaan namni hunduu dhukkuba sochii qaamaa qabaachuu danda'a. Sababni isaas sirna vestibulaarii fi ga'ee inni gurra waliin qabatee sochii madaallii fi qindoomina keessatti qabu kun waanuma baramedha. Qorannoo tokko imaltoonni doonii gurguddoo hanga 25% yookiin immoo bidiruu xixiqqoo irratti daraan imala galaanaa erga calqabanii guyyoota 2 hanga 3 keessatti dhukkuba sochii qaamaa akka qabaatan argateera. Namoota tokkoof battalumatti kan jalqabu yoo ta'u, kaan immoo yeroo dheeraaf erga socho'anii booda qofa dhukkubbiin itti dhaga'ama. Namoonni tokko carraan dhukkuba sochii qaamaa yookiin immoo motion sicknessiin qabamuu isaanii guddaadha. Kanneen keessaa baay'inaan daa'imman waggaa 2 hanga 12, ulfa yookiin immoo qoricha ulfaa ittisu hormoonii fayyadamuu, seenaa dhukkuba mataa bowwoo yookiin immoo dhibee gurraadha. Wantoonni biroo dhukkuba kanaaf gumaachan alkoolii fi qoricha sammuu hadoochuu fayyadamuu, hirriba dhabuu, konkolaataa keessatti qilleensa gaarii hin taane, boba'aa diizilaa yookiin immoo zayita konkolaataa aara sigaaraa dabalatee urgooftuu murtaa'uun balaa dhibee kanaaf gumaacha guddaa qabu. Qorannoon akka agarsiisutti namoonni sochiin yoomii fi akkamitti akka uumamu hin beekne caalatti balaa kanaaf saaxilamu. Mallattoolee dhukkuba sochii qaamaa. Mallattoon dhukkuba sochii qaamaa nama irraa gara namatti garaagarummaa guddaa qabaachuu kan danda'u yoo ta'u, garaa kaasaa fi ol deebisisuu baay'ee kan mul'atu yoo ta'u, garuu mallattooleen dhukkuba sochii qaamaa kana qofa miti. Mallattoowwan biroo kanneen akka dabqa qorraa fi handis kileemii yookiin immoo harki namaa jijiidhuu fi waan akka nama qabachuu fakkaatu godhachuu, mataa dhukkubbii, hafuura baay'ee yookiin immoo dafanii harganuu, urgaa yookiin immoo foolii badaaf miira ol'aanaa qabaachuu, fedhii nyaataa dhabuudha, miira namatti ho'uu fi fuulli nama diimachuudha. Wal'aansa dhukkuba sochii qaamaa. Qorichootni dhukkuba sochii qaamaa mallattoon dhukkuba osoo hin jalqabin yoo fudhataman baay'ee bu'aa qabeessa. Qorichoonni dhukkuba sochii qaamaa yaaluuf gargaaran kanneen akka qorichoota ajaja malee yookiin immoo over the counter farra histaaminii yeroo baay'ee hirriba kan fidan ta'us kunniin filannoo baramee fi bu'aa qabeessa ta'edha. Isaanis daayimeenaayidirneetii, daayifiinhaadiraamiinii fi saayikiliizaayinii yookiin immoo nooshkileemii jedhamu. Qorichootni ajaja malee akkuma jiran kan ajaja ogeessa fayyaan fudhatamanis ni jiru. Isaanis iskoopiloomiin maqaa daddaala isaan kan beekamu tiraansderm iskooppii jedhamuunidha. Innis qoricha ittisaaf bu'aa qabeessa ta'e kan ilaallamu yoo ta'u, imala dura sa'aatii hedduu dura gurra duuba kaa'amee akka haguugduu gogaatti kan kaa'amu yoo ta'u, hanga guyyaa 3tti kan turudha. Miidhaan bukkee isaa afaan goguu fi ija jaamsuu ta'uu danda'a. Piroomiizaayinii antiistaamaanii ajaja ogeessa fayyaatiin kennamu kun yeroo dheeraa kan hojjetuu fi imala dheeraadhaaf kan fayyadudha.
Dhukkuba sochii qaamaa ittisu. Sochii yookiin ejjennoo kee jijjiiruun dhukkuba sochii qaamaa yookiin immoo motion sickness gargaaruu ni danda'a. Dubbisuun yeroo baay'ee dhukkuba sochii qaamaa yookiin immoo motion sickness fida. Ciisuun gargaaruu danda'a. Akkuma konkolaataa keessa galleen mul'ata keenya daangessuu fakkeenyaaf mukeen yeroo darbitu socho'an fakkaatu ilaaluu irraa qusachuu akkasumas ittisuun ni danda'ama. Teessoo fuulduratti irra taa'uu yoo konkolaataa keessa ta'e bakka qilleensi gaariin jiru taa'uu naannoo foddaa mataa kee tasgabbeessuu yookiin immoo ciisuu nyaata ulfaataa yookiin immoo alkoolii fayyadamuu irraa fagaachuu. Qorannoon akka agarsiisutti namoonni dhukkuba sochii qaamaa nan qaba jedhanii yaadan carraan qabamuu isaanii guddaadha. Yaada keenya jijjiiruun dhukkubni sochii qaamaa akka hin hammaanne gochuu dandeenya. Uumamaanis qorichoonni dhukkuba sochii qaamaa ittisan ni jiru. Isaanis kan akka jinjibila garaa kaasaa salphisuuf gargaaruu danda'a. Haala jijjiiruun fakkeenyaaf qilleensa qulqulluu argachuu, konkolaataa socho'aa jiru keessatti dubbisuu irraa fagaachuu fi mataaf boqonnaa kennuu yookiin immoo ciisuu fi tasgabbaa'uu kan dabalatudha. Egaa kabajamtoota keenya viidiyoo keenya har'aatiin asuma irratti goolabna. Yeroo biroo mata duree haaraan amma wal arginutti nagaan nuuf tura jecha. Laayik, sheerii fi sabiskiraayibiin goone yoo ta'e gochuun maatii keenya ta'a. Waan nu wajjin jirtaniif galatooma fayyaan dhabiina.